argachuuf dhabuu kun ani san madaalu laphee koo. Dhiirota akkamiitu jaalala ta'a? Dhiirota akkamiitu gaa'ila keessatti nu jiraachisuu danda'a? Kan jedhu kutaa lammaffaasaa itti fufna. Yooyyaa harka fuune jirra jirtu maamiloota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamuu akkam fayyaa keessan jirtanii alaamanni sa'aa namni jaarsaaf jaartiin cilfaan shoo kan bira distiin hundishiitu nagumaamin akkam jirtan fayyaa keessanii. Anillee nagaan jira moodeelistiin keessan yookiin qaaxaleen keessan ishee lakkoofsi 8 asiin jirti. Akkamiin mee jirtu fayyaa keessanidha. Akkaminarraa bareedeera garuu kanuma keessa maaltu beekama Maammadoo shabalaa wayii dhufe haay naan jechuu danda'a. Qonjoo yohonni Maammadoo timxaanna. So shamarran keenya gorsa kutaa lammaffaa akkuma itti fufettiin jira. Gorsi shamarran keenya abbaa manaa akkamii qabanna? Biyya ormaa keessa turree gaafa gara biyyaa gallu akka muudannoon akka kanaan muudannee fi tokkoffaa onlaayiniidhaan dhiirota jaalachuu dhiisuu qabna. Lammaffaa immoo jaalannus immoo mallaqa keenya itti erguu dhiisuu qabna. Gochoonni ijoon nuti gaa'ila keenya keessatti yookiin jireenya laayifii jiraannu keessatti dogongoruu hin qabne jaalalli mallaqaan hin bitamu. Mallaqas gaafata taanaan tasumaayyuu jaalala osoo hin taanetti kaayyoon isaa hawwii mallaqa keetiiti malee si jaallatee miti jechaadha. Akka ittiin mallaqa keessaniin dubartii biraa fuudhu bartee of eeggannoo gochuu qabda shamarran keenya. Kutaanii amma fakkeenyaa fi dhiirri gaa'elaanaaf ta'a jedhamee amanamu biyya lafaa kanarratti nama sammuu yaadu kana yaadu qabuu fi nama waaqayyoon sodaatu. Tasuma kana lamaayyoo hin jiraanne soba akka ta'e beekuu qabdan. Namni waaqayyoon sodaatu mallaqa dubartii biyya namaatitti gubattee fidde hin gaafatu. Akkasumas namni sammuun isaa kun nama barate ta'ee nama yaadu hoo ta'e mallaqa hin gaafatu jechaadha. Egaa akkuma qulqullichi Salamoon jedhee የመጀመሪያ ጥበብ እግዚአብሔር መፍራት ነው jedha. Ogummaan inni jalqabaa waaqayyoon sodaachuudha. Akkuma qulqullichi Salamoon wangeela isaarratti macaafa Salamoon irratti dubbatetti ogummaan ilmi dhiiraa qabu tokko biyya lafaa kanarratti waaqayyoon sodaachuudha. Dhiira bichaa miti dubartoonni illee waaqayyoon sodaachuu qabna. Dhiira san kanas lapheen keenya hundumaa hawween bara aarawa keessatti namni tokko kakuu duraanii keessatti yookiin kakuu moofaa keessatti wangeela duraanii keessatti maal jedha? Namni tokko qaamaan dhaqee wal qunnamtii saalaa yoo raawwate yookiin yoo fedhii foonii godhe sagaagale jedhama. Kakuu haaraa keessatti garuu namni ijaan laalee hawwe akka sagaagaleetitti herreegama jechaadha. So kanaafuu nuti ijaan nama hunda hawwuu hin qabnu, qabeenya namaa hawwuu hin qabnu, kaayyoo keenya hojjedheen milkaa'a, hojjedheen guddadha, hojjedheen bakka tokko gaa jennee karoorfachuu qabna. Keessattuu dhiira qabeenya qabu, dhiira mana qabu, dhiira makiina qabu taneeruma jennee hawwuu miti. Kana kan yaadu kan qabu hawwuu qabna nuti. Kana malee mallaqni hojjennees finna, hojjennees waan hunda raawwachuu dandeenya jechaadha. So asirratti maal siniin jechuuf dhufe har'a gorsi koo inni cimaan qimamoota mana madaamii ilaallata. Gadi fageenyaan kan miidhamaa jirullee nuti warra mana gola madaamii hojjechaa turedha fi warra ammas hojjechaa jirudha. Galuudhaaf karoora qabda taanaan galeen abbaa manaa godhaa, galeen gaa'ila ijaarradhaa, galeen bultii koo keessatti abbaa manaa koo faana jiraadha jettee karoora qabda taanaan wantoonni ati gochuu hin qabne keessaa ijoon kana. Tokkoffaa dhiira maraxattu keessaa dhiira mallaqa sin gaafanne. Dhiira jaalala bichaa siif laatu. Dhiira bootaa siif qabu. Dhiira kabaja siif qabu. Dhiira maatii keessiif kabaju ta'uu qabu. Kun hin ta'u taanaan gaa'illi keessan akka gaa'ila mallaqa irratti hundaa ijaarame taanaan gaa'illi keessan galma gahuu hin danda'u. Karaatti cittanii jechaadha. So odoo hin beekini yeroo baay'ee nuti dogongorru keessa tokko kanaadha. Mallaqa nu ergi gaafa jedhu akka waan jaalalli mallaqaan bitamuutitti fudhannee shamarran keenya bakka hin taanefaatti kufaa jirra jechaadha. Sababa kanaaf immoo kan ta'u ijoonii ofuma keenya mataa keenyadha. Jaalalli mana bita malee jaalalli onnee bituu hin danda'u. Sa'aatidha. So nuti kaayyoon keenya inni cimaa dhiira nu horachuu danda'u yoo ta'e kan mallaqa nu gaafan. Mallaqa kee erga si gaafatee isa si fuudhamoo situ isa fuudha.
Tokkoffaa ijoolleen biyya namaa jirtu waa baay'ee dhabdi jaalala keessatti. Mallaqa dhabdii of dhabdii ni amanina nama baay'ee parsantii dhibba ofii nama kamiyyuu amanina. Yeroo ammaa kana namni mallaqa irratti xiyyeeffateera. Dubbanne baay'ee dubbanne sagalee nucita. Onnee jiifachuu qabna jennee. Ana laaltani momaatiin na jedhe. So shamarran keenya ani gorsin an lafarratti isinii kaa'u keessaa tokko kana. Dhiira jaalatta taanan jaalalli dhiirri bultiidhaaf ta'u dhiira akkamiiti kan jedhudha mata dureen keenya inni har'aa. Dhiirri gaa'ilaaf ta'u dhiira si kabaju dhiira kun yaadu bakka irra jileessa cinqilleen kun kan marammaree hojiitti hiikuu danda'uun taane gaa'illi soba. Kana si gaafata taanan inni tokkoffaa guyyaa lama sadi sitti haasa'e keessattuu shamarran keenya biyya namaa teessanii dhiira Itoophiyaatti janajjantanii dhugaa yoo isinitti himuuf ta'e galaati asiin onlaayinii irra wal jaaladha. Jaalachuu rakkoon qabu tokkoffaa jaalatte taananis mallaqa ittiin ergi. Mallaqa si gaafate taanan amma fakkeenyaaf guyyaa tokko lama sitti haasa'e gaafa torbaan tokko wajjin haasoftan haadha dhiira jalaa dhukkuba siin jedhaa. Gaafa guyyaa 5 akkas hojjaa softanii silkii koo bade siin jedha bilbila namaatti si dubbisa bilbila cufate. Baqqaatiin gowwaan keenya shamarran gola madaamii fuutee birrii ergitee fi bitadhu moobaayilii jettiin 20,030. Ishiin bari wanni infinixii birrii riyaala 300 yookiin diraama 200 infinixii ishee jiibii 128 4G san ishee qabatte. Isa adeemtee moobaayilii 40 luksii karree fudhufe G4 Plus kan harka galchiti. Kaza inni ittiin amma takka ture mul'aan irra bada maal taate jedha akkoo koonna jalaa du'e jedha. Meeshaa birriin jireenya Itoophiyaa baay'ee qaala'eera waan saaxinii reeffaa binnuun dhabnee jedha. Gowwittiin kee ammas fuutee mallaqa asii gadi itti xaal gootii jechaadha. Kaza achi booddee takka mooni tura. Mana keenya wanni irra nu jalaa bahee koordariin jedha yeroo ammaa kana immoo kanatti dhufe. Koordariin nu jalaa irra bahee harmee koo dhukkubaa moobaayila koo na jalaa hatamee bakka waa baay'ee sitti haasa'a. Kun jira taanan tokkoffaa zafaristii qaala'insa jireenya sitti dhiirri bakka qaala'insa jireenya sitti haasa'uu jammarraan akka tanaa si barbaadu beekuu qabda. Qollofin haasa'iniin hin janajjanini tokkoffaan janajjanii kanuma maaliif dubartoonni keenya kan miidhaman yeroo baay'ee hii jennee gurra nama hunda amanna. Hii jennee nama hundaaf gurra kennina. Kun immoo nu miidhe. Kuni nu miidhe baay'isee nu miidhe malee nu fayyanne jechaadha. So dubartoonni keenya of eeggannoon isin gochuu qabdan tokko kanaadha. Dhiirri dhufeetuma gaafii jaalalaa si dhiyeessedha jaalalallee hin fudhatin. Tokkoffaa baakgiraawundii nama kanaa beektaa. Tarii laayifii dhuunfaa isaa jiraata, haadha manaa isaa jiraata. Tokko isa inni Wallagga teessee Shawaatti jaalattu. Inni Arsii teessee Jimmatti jaalattu. Sirrii miti. Tokkoffaa nama maatii isaa beektu ta'uu qaba. Nama warra kee beeku ta'uu qaba. Yeroo baay'ee shamarran keenya kan miidhaman Oromiyaan bakka nuti gandummaan beennu yeroo ammaa teekinooloojiin tolee makiinaan tolee biyya feene deemnee rakkoo maal qaba Jimmarraa Shawaatti Arsiirra Baaletti oofuun rakkoon qabu jedhanii shama yeroo baay'ee miidhamni shamara keenya inni ijaan tokko kanaadha. Tokko kanaadha. Yoo kana ofirraa hambisne tokkoffaa baakgiraawundii nama sanaa nama beeknu ta'uu qaba gaa'ila jechuun. Abadan onlaayinii bichaa irratti yookiin feemasii tokko jettanii hin jaalatinaa dhiirallee. Dubartiis akkasuma naamusa ishee osoo hin beekne dhiirrillee dubartii siin taane hin jaalatin. Dhiirris kan miidhamu hedduutu jira. Jaalalli haga ammaa ijoollee dhiirallee nama hedduu boocise. Ka warra dhugaa jaalala hiika jaalalaa beeku. Keessattuu ijoollee salaalee kuyyuu hedduun isaanii warra imimmaan buusan ijoollee salaaleeti. Gootota jaalalaa. Oduu Oromiyaa kutaa 11 akkasitti jaalalli jiraate dubartoonni keenyas hin miidhamtu namnis jaalalaan hin miidhamu. So shamarran keenya isiin tokkoffaa ijoowwan gaa'ila keessan keessatti barachuu qabdan yookiin beekuu qabdan bultii kiyyaaf na barbaachisa jettanii namni yaaddan nama ogummaa jalqaba waaqayyoon sodaatu ta'uu qaba. Akkuma qulqullichi Salamoon jedhe. የመጀመሪያ ጥበብ እግዚአብሔር መፍራት ነው አኩሙ ቁልጭ ሰለሞን ጀደ ኦጉማን እንጂ ጀልቀባ ደለ ነማት ካን በርባቺሱ ዋቀዮን ሱዳቹ ኩን የወንጅራን ጋኢልሌ ነፈሪደ ተውቀ ሶባ ጋኢልሌ ጋኢሊ አክ ፌኪንግ ጃለሊ ፌኪን ሞኙ ሚዳ ኢሲ መታ ከሰሚዳ በከት ኩፍተን ነብዱ
boruuf rakkattu hin dhukkubsattu nama dhabdu maatii keerraa adda citta deebitee illee cabda mallaqa keetti naftu jaalalaan argattu ofitti naftu ijoolleen baay'een keenya kanaan miidhamu himan didduun du'an didduu jedha ijoolleen baay'een gorsa kennaa fi jirru yeroo teekinooloojiin tole yeroo akkatti namni nama sobu ijoollee baay'ee intala takka odoo nu gorsinu maa onna jedha arra ijoollee maatiin tinnan jedhan allaaliin haa baay'isanii mashaallaan irraa jedha maal ilaala kun ummanni kaza mallaqa irraa nyaata ishii samaana tokko irraa hin qabu waa tokko irraa hin qabu akkanumatti irraa nyaata inni garuu niitii biraa qaba niitii biraa yoo lama sadii qaba ishiidhaan alattuu dhossaadhaan kaza micayyoo kana akka gorsaatiitti itti himnetti dhiyaanne lakkii mucaan kusiif hin ta'u mallaqa keessirraa nyaata boru si gataa jennee gaafa gorsinu deemte itti nu himte akkana naan jedhan jettee itti nu himte inni immoo deebi'ee maaltu sin gashee jireenya koo keessa galtan jedhee nu arrabsee jecha argitanii dubartoonni tokko yoo gorsanillee ofitti amanamummaan qabdu of ta'uu hin dandeessu kanaafuu shamarran keenya gorsi namaa gorsi yoo baay'atee nadhaa jedhan dubbiin haga dhiisan qabdii haga dhiiban qabdi namni hagasi gorsu qaba hagasitti himu qaba hagasi akeeku qaba garuu miidhamuu keessan arguu feenu yoo irraa barattan isin fayyada yoo of taatan isin fayyada yoo of guduunfitan isin fayyada maaliif kaayyoo qabaachuu qabdan jechaadha yoo kaleessa miidhamte har'allee dammaffaa deebitanii miidhamuu qabdan kaleessa shawwadamtanii sobamtanii bakka hin taanetti argamtanii turtan har'a bakka isinitti argamuu qabdan inni kaleessa har'a isinitti deebi'uu hin qabu inni kaleessa isin miidhe har'allee deebi'ee isin miidhuu hin qabu maaliif haga yoomii miidhamna nuti qaroomuu qabna amma immoo teekinooloojiin toleera jaalalli toleera yeroon toleera aaktiin toleera maaliif guyyoomna ree hamma yoomii guyyoomna dubartoon hamma yoomii of baruu dadhabna gorsa namni nuuf laatullee hojiitti hiikuu qabna malee cal'isneetuma guyyoomfamuu qabnu jechaadha so guyyoomina shamarran keenya namni isin sobiin yeroo namni qaroome yeroo namni teekinooloojiin fagaatee namni addunyaa daawwachaa jiru isin bakka tokko teettanii shawwadamina isa kaleessa isin nyaate har'allee deebi'ee kan biraa isin nyaatin irraa baradha kaleessa namatu daa'ima wayii bakka lama madaan ibiddi gube jira jedha hazaa namni biraa dhaqee akka tasaa daa'ima tana maal taate bakka kana jennaan ibiddaa jettedha kana jennaan ibiddaa jettedha kan kale kana gubatte kana maatti deebitee jettee jedha maaliif daa'imti dura ibidda qoosa seetee tuqxee bakka tokko gubatte lamaffaas deemtee tuqxee hin gubatte gizee lama kanaafuu isa kaleessa gubatta sana har'alee lammaffaan gubatinaa isiniin jechuu barbaada kutaa sadaffaan itti fufaa gorsa babbareedaa isinii fidee gorsa ijoo gorsa miidhama keessa isinii cabsu akkasumas gara fuulduraatti isin oofuu danda'u isinii qabadhee dhufaa jira chaaneel eebbisaan dartimeenti sabskiraayib gochuun hin irraanfatina laayik sheer koomantii yaada keessan qeeqa gaafii kamuu waan na gaafachuu barbaaddan waa'ee galisa biyyaatirrallee waa baay'ee isinii qaqqabadhee dhufaa jira waan barbaaddan na gaafadhaa wantoota kiiloo meeqa akkas namaa darbu irratti akkasumas meeshaan nu fuunee gara biyyaa galuu qabnu meeshaa akkamii uffata akka nama miidhagu kana biyya abbaa keenyatti irra guute sila maal ta'eef uffata biyya ormaa kanaa guurree gala nuti maaliif uffata onlaayinii fi inni guurramu kun amma uffata aadaa keenya uffata biyya keenya meecetu kan hin buukofne kan ummata wajjin wal fakkaatu kan hin daalachoofne kan sirraan jijjiiramne kan ummata biratti si fokkisne uffata miidhagaa akkanaa kana biyya keenya keessaa guute kan hojjechiifadha namoonni uffata aadaa kana barbaadan immoo na dubbisan lakkoofsi bakka poostii mana poostii koo jala jira waan ta'eef heloo jechuu bichaadha kan isinirraa eegamu uffata gosa barbaadan kamuu uffata aadaa kamuyyuu isinii hojjenne isin qaqqabsiisna biyya isin jirtan kamittuu isin qaqqabuu danda'a jechaadha galatooma viidiyoo biraatiin ammoo deebi'utti turtii gaarii ergaa kun shamarran hundumaa fi sheer walii godha